Arra boqonnaa 17ffaa kutaa lammaffaa jalqabna. Kutaa lammaffaa jalqabna. Boqonnaa 17 lakkoofsa amma 16 kaleessa laallee turre. Lakkoofsa 16 irraa akkana jedha 17 16 irraa. Akkuma an kan biyya lafaa hin ta'ini isaanis kan biyya lafaatii miti jedha. Kan biyya lafaa miti jedha. Kana jechuun lammaffaa maal ta'aniiran jechuudha. Lammaffaa dhalataniiran jechuudha. Lammaffaa dhalataniiran. Sababni isaa tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 irratti inni jalqabaa Addaam inni jalqabaa kan eessaati jedha. Kan biyya lafaati jedha. Inni lammaffaan kan waaqarraati jedha. Isin dubbisa dhaqee caaffata 45 irratti akkuma qara isa Kiristoos jedhame hafuura ka jenne sun caaffanni qulqullaan Addaam inni dura foon lubbuu qabu ta'e. Addaam inni lammaffaa hafuura jireenya kennu ta'e. Eenyuun Addaam inni lammaffaan? Kiristoos Yesuusidha. Dhagna foonii dura malee dhagna hafuuraatii miti. Dhagna fooniis kan jedhamu maatii irraa dhalachuu kennatu dursa malee dhagna hafuuraa lammaffaa kan dhalame miti. Kana booddee dhagna hafuuraatu argama. Namichi inni duraa biyyoo irraa waan uumameef nama biyya lafaati. Namichi inni lammaffaan immoo nama eessaati jedha? Nama waaqarraati. Warri biyya lafaa kan namicha biyya lafaa sanaati. Warri biyya waaqaa kan namicha waaqarraa sanaati. Kanaaf 17 irratti isaan kan biyya lafaati boqonnaa 17 16 irratti kan eessaati miti jedhaa ranni. Isaan kan biyya lafaa kanaa miti jedha. Kan isa waaqarraati jechuudha. Isa waaqarraa akka dhalannedha. Amma dhalachuun kun hafuuraan akka ta'eetiin jedhee wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irratti foon irraa kan dhalate foonii hafuura irraa kan dhalate immoo maali? Hafuura jedha. Kana yaadannaa qabadhaa. Lakkoofsa 17 irratti dubbiin kee dhugaadhaa dhugichaan isaan maal godhe? Isaan qulqulleessi. Dubbiin kee dhugaadhaa dhugichaan isaan qulqulleessi jedha. Kiristoos illee dubbii ani isin dubbadheen ammayyuu maal ta'aniitu jedhee ture? Qulqulleeffamtaniitu jedhee ture. Boqonnaa 15 lakkoofsa 3 irraa. Kanaaf dubbiin ittiin qulqulloofnu dubbii abbaa kan abbaan ilmaa kenne dubbii ilmaa kan ilmi nuu kenneen maal ta'ana jechuudha? Qulqulloofna jechuudha. Hin yaadattu yoo ta'e mana qulqullummaa keessatti buddeenni ilaalchaa sarara meeqaan ta'a ture mana qulqullummaa keessa? Sarara meeqaan ta'a obboloota koo? Sarara 2. Jaha taa'ee sarara 2 ta'a. Tokko jechuudha taayippii tokko ta'e. Kanaaf dubbiin waaqayyo abbaan ilma isaatii kenna dubbiin tokko the same type dubbii ilmi isaa maal godhe? Nuuf kenne jechuudha. Nuuf kenne jechuudha. Kana yaadannaa qabadha. Okay. Kanaan qulqullooftaaniitu jedha. Akka itti biyya lafaatti akka ati biyya lafaatti na ergite anis akkasuma biyya lafaatti isaan maal godheera? Isaan ergeera. Akka ati biyya lafaatti na ergite biyya lafaatti isaan ergeera. Okay, yoo biraan dhandheellee ilaalla ammaafillee kontekshinii kana wajjin waan deemuuf yeroo sanillee duuba deebinee ilaalla rakkina hin qabu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20-21 irraa Yesuus ammas itti deebi'ee nagaan isiniif haa ta'u. Isaaniin jedha. Itti fufees abbaan akkuma na erge anis immoo isin maal godhe? Isin erga jedhee isaanitti dubbate. Kana jecha hafuura qulqulluu hafuura isaanitti maal godhe jedha? Isaanitti baafate hafuura qulqulluu fudhadhaa jedhee. Okay. Akkuma abbaan na erge isin erga gaafa jedhu Kiristoos akkuma abbaan hafuura naaf kenne hafuura qulqulluu naaf kenne anillee hafuura qulqulluu isinii maal godha jechuudha? Isiniif kenna jechuudha. Abbaan ilma isaa yeroo erge hafuura qulqulluun guutee erge hafuura qulqulluun dibee erge. Kanaaf Kiristoos illee gara biyya lafaatti akka deemnu yeroo barbaadu hafuura qulqulluun nu guutee hafuura qulqulluun nu dibee nu erge. Kanaaf maal jedheen duuka butotaan hamma hafuura qulqulluu fudhattaniif Yerusaalem maaliin godhinaa jedheen? Hin bayinaa. Gaafa humna guutu argattan. Gaafa humna argattan jechuun hafuura qulqulluu maal gootan jechuudha? Gaafa fudhattan. Akkuma Waaqayyo Yesuusin hafuura qulqulluun dibee humnaan maal godhe jedha? Humnaan isa guute jedha. Humnaan isa guute jedha. Kanaaf hafuura qulqulluun akkuma guutameen Luqaas 4:1 irratti gara gammoojjiitti deeme jechuudha Kiristoos. Gara gammoojjiitti deeme. Gammoojjiitti seexanaan qorame jechuudha. Nullee hafuura qulqulluun guutamnoo jenne addunyaa gammoojjii kana keessa deemnee wal'aansoo jiru qabna jechuudha. Yoo hafuura qulqulluun hin guutamne yoo yaadni keenya yaada Waaqaa wajjin hin waliin galle jireenya guyyaa keenyaa geggeessuun ulfaata jechuudha. Kanaaf warra biyya waaqarraa ta'uun keenya kan inni beekamu hafuura qulqulluun guutamne ergamtoota samii ambaasaaderoota samii ta'uun keenya mirkanaa'uu danda'u qabaateetti jedha jechuudha. Yoo akkas hin taane gara addunyaatti bahuun hin ulfaata jechuudha obboloota koo. Tole 18 irratti kana jedha. 19 irratti isaan immoo dhugaatti kan qulqullaa'an akka ta'aniif
Ani isaaniif jedhee maal godheera jedha. Isaaniif jedhee maal godhe jedha. Of nan qulqulleesse. Yaada kana dhugaatti naaf laala maalu lakkoofsa 19. Isaan immoo dhugaatti kan qulqullaa'an akka ta'aniif. Ani isaaniif jedhee maal godheera. Of qulqulleesse. Baay'ee gaariidha. Kiristoos obboloota kun nuuf du'uu isaa qofa miti baay'ee murteessaan. Nuuf du'ee du'aa ka'uu isaa qofa miti nuuf murteessaan. Qulqulluu mudaa hin qabne ta'uunsaa anaaf isin baay'ee murteessaa. Sababni isaa hoolaa qulqulluu mudaa hin qabne qofatu maal ta'a? Qalama waan ta'eef. Qalama waan ta'eef. Hoolaan tokko qalamuudhaaf yookiin immoo cubbuu namoota baadhachuudhaaf yookiin immoo abbaan aarsaa dhiyeessu sun hoolaan isaa kun qalamee aarsaa dhiyeeffamuudhaaf dirqama hoolaan maal ta'uu qabdi sun? Kan mudaa hin qabne ta'uu qabdi. Qulqulluu kan mudaa hin qabne ta'uu qabdi. Kanaaf Kiristoos maal jedhaan? Isaaniif jedhee maal of godhe jedhaan? Of qulqulleesse. Isaan immoo dhugaatti kan qulqullaa'an akka ta'anii fi ani isaaniif jedhee maal godhe jedhaan? Ani isaaniif jedhee of qulqulleesse. Of qulqulleesse. Akka dhagaartan qofa ishee gochuuf kan hin dubbataan malee rakkina qabu. So inni nuuf jedhee of qulqulleessuun isaa nullee akka inni qulqulluu ta'e qulqulluu akka taanuuf nu gargaara. Sababni isaa cubbuu keenya guutumaan guutuu baadhachuu kan inni danda'e qulqulluu ta'uu qaba. Akkuma hoolaan mudaa hin qabne cubbuu namoota baadhachuu jechuudha. Lakkoofsa 20 akkana jedhe 20 irraa. Isaan kana duwwaadhaaf miti. Warra dubbii isaanii dhagaanii anatti amananiif immoo maalan godha jedha. Nan kadhadha. Warra dubbii eenyu dhagaanii? Dubbii Waaqayyoo karaa eenyu kan darbu? Karaa isaanii kan darbu. Karaa duukaa butotaa jechuudha. Okay. Dubbii Waaqayyoo qulqulluudha jenneera. Dubbiin kee qulqulluudha dubbichaan isaan maal godhu jenneera? Isaan qulqulleessii jenneera. Kun tuqaa tokkoffaadha. Lammaffaa. Dubbii ani isin dubbadhee namayyuu maal taasisaniitu jenneera. Qulqulleessaniitu Kiristoos jedheera. Amma dubbii kana dhageennee nyaannee kaanee nullee namootatti maal godha? Namoota dabarsina. Kiristoos kan inni jedhaaru isaan kana duwwaaf miti warra dubbii isaanii dhaga'anii anatti amananiif immoo nan kadhadha malee jedha. Mee tokko lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 bira sin fida. Dubbii isaanii dhaga'anii anatti kan amanan Kiristoos wanti inni jedheef. Boqonnaa lammaffaa Qorontos boqonnaa 5:19 irraa kunis Waaqayyo isa irra daddarbaa namoota itti lakkaa'uu dhiisee karaa Kiristoos biyya lafaa ofitti araarse jechuudha. Erga araara kanaas immoo hadaraa maal godheera? Hadaraa nutti kenneera. 20 irraa egaa nuyi afaan Kiristoos taanee maal taaneera? Inni dhagamaa obboloota koo. Afaan Kiristoos taanee ergamneera. Waaqayyo karaa keenya isin dhageessifata. Waaqayyotti araaramaa jennee qooda Kiristoos taanee maal goona? Isin kadhan. Waaqayyotti araaramaa jennee qooda Kiristoos taanee isin kadhan. Sababni isaa nu bakka buutoo eenyuti? Bakka buutoo Kiristoosiiti. Ambaasaaderoota isaati. Sababni isaa abbaan ilma isaa hafuura qulqulluun guutee hafuura qulqulluun dibee akkuma erge Kiristoosis hafuura qulqulluun guutee hafuura qulqulluun dibee maal godheera? Nu ergeera waan ta'eef. Nu ergeera waan ta'eef. So we are ambassadors. We are ambassadors of Christ jechuudha. Ambaasaaderoota isaati. Amma kanaaf maal jedhe Kiristoosi? Isaan kana duwwaaf miti. Warra dubbii isaanii dhaga'anii anatti amananiif immoo nan kadhadha jedhe. Luuki. Isaanii eessa dhaqaa jedheeraan? Yerusaalemitti, Yihudaatti, Samaariyaatti hamma handaara lafaatti dhuga baatu koo maal godhaa jedheera? Ta'aa jedheera. Amma handaara lafaatti warra dhuga baatu isaa ta'anii dhugaa isaa kana amanan. Dhugaa kana amananii warra isatti amananiif maal godha jedhe? Nan kadhadha jedhe. Nama san marguu hin danda'amne fakkaata nama dogongoraa baafisanii. Anyway, itti fuun. Okay. Amma isaaniifillee si kadhadha jedhe. Isaan kana duwwaaf miti. Warra dubbii isaanii dhagaanii anatti amananiif malee. Mee asirra waan tokko akka ilaallu barbaada. Ilaame dubbiin abbaa qulqulluudha. Dubbiin Kiristoosii qulqulluudha. Dubbiin Kiristoosiin irraa fudhannee nullee addunyaatti lalannu maalidha jechuudha? Qulqulluudha. Sababni isaa isaaniifillee maal godha jedhaan? Nan kadhadha jedhaan. Kanaaf isa kiliirilii Kiristoosiin irraa waan hundumaa fudhachuu keenya adda baafachuu danda'uu qabna jechuudha. Okay, dubbiin kun maal inni? Kiristoos maal jedha Wangeela Yohaannis 6:63 irratti? Dubbiin ani isin dubbadhu kun jireenyas maalidhas jedha? Dubbiin ani isin dubbadhu kun jireenyas hafuuras jedha. Beeka qofa. Kanaaf dura maal jenna? Lakkoofsa 20 hamma 23 rogatti maal godhe jetteen namichaaf? Dubbifadha.
Diddama amma 23. Kanaaf amma 20 keessatti hafuurri nuti argine dubbii isaati jechuudha. Argitanii? Isaan kana duwwaaf miti. Warra dubbii isaanii dubbii koo jedhaan jiru. Dubbii keellee jedhaan jiru. Dubbii isaanii dhagaanii anatti amananiif immoo nan kadhadha jedha. Kana jechuun dubbiin abbaa karaa ilma isaa duuka buutotaaf kenname yookaan nu kenname nu keessa ammoo eenyuuf kennama jechuudha. Namootaaf kennama jechuudha. Kanaaf Kiristoos maal jedha? Namni dheebotee yoo jiraate gara kootti maal haa godhu? Haa dhufu, haa dhuguu, yaa'aan bishaan jiraataa garaa isaa keessaa maal godha jedha? Garaa isaa keessaa burqa jedhe. Garaa isaa keessaa burqee yaa'e. Kun waa'ee hafuuraa dubbate jedha. Amiree Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 irratti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 37 amma 39 yeroo dubbiftani kana yeroo dubbatu Kiristoos waa'ee maalii dubbate jedha? Waa'ee hafuura qulqulluu dubbate jedha. Kanaaf dubbiin Waaqayyoo hafuuraa jechuudha. Wangeela Yohaannis 6:63 irraa yeroo dubbiftan dubbiin isin dubbadhe kun jireenyas hafuuras jedha. Kanaaf dubbiin kun Waaqa biraa madde karaa Yesuus Kiristoos gara keenya dhufe nullee gara addunyaatti maal goona jechuudha. Dabarsina jechuudha. Kanaaf kun maalidha? Kun hafuuraa jechuudha. Kun hafuura. Hafuura jedhama. Baay'ee gaariidha. Lakkoofsa 20 irraa kan arginu 22, 21 irraa. Isaan tokko haa ta'aniif yaa abbaa akka tana keessa jirtu anis si keessa akkan jiru isaanis nu keessaa jiraataniif biyyi lafaas akka tana ergite haa beekaniif kadhachuu kooti jedha. Lakkoofsa 21 keessatti immoo tutuqaan arginu wal keessa jiraachuudha. Akkas jedhami jiree? Isaan tokko haa ta'aniif yaa abbaa akka tana keessa jirtu anis akka isa keessa jiru si keessa akka jiraatu isaanis nu keessa maal haa godhaniif? Haa jiraataniif. Kanaaf nu eenyuun keessa taana jechuudha. Abbaa fi ilma keessa taana jechuudha. Akkamitti? Nu Kiristoosiin keessa Kiristoos nu keessa yoo ta'u Kiristoos immoo abbaa keessa. Abbaan Kiristoosiin keessa. Kanaaf Kiristoosiin keessa yoo dhugan eenyuun keessa taana jechuudha. Abbaa keessa. Maal jedha Qolaasiyaas boqonnaa 3 irratti? Isin duutaniittu jireenya keessan Kiristoosiin wajjin eenyuun keessa dhokateera jedha. Waaqayyoon keessa dhokateera jedha. Qolaasiyaas 3 irratti. Isin duutaniittu jireenya keessan Kiristoosiin wajjin Waaqayyoon keessa maal ta'eera jedha. Dhokateera. Eenyu wajjin? Kiristoosiin wajjin Waaqayyoon keessa dhokateera jechuudha. Kanaaf Kiristoos Waaqayyoon keessa yoo jiraate nu Kiristoosiin keessa yoo jiraanne nu eenyu keessa jira jechuudha. Abbaa fi ilma keessa jira jechuudha. Isaan tokko akka ta'aniif yaa abbaa akka ati ana keessa jirtu anis si keessa akka jiru isaanis nu keessaa jiraataniif biyyi lafaas akka tana ergite maal haa godhaniif haa beekuuf kadhachuu kooti jedhe. Baay'ee gaariidha. Itti aansee tuqaan jiru Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 23 irratti akkana jedha. 14 meeqa? 23 akkana jedha. Yesuus deebisee eenyullee yoo na jaallate dubbii koo yoo raawwate abbaan koo immoo maal godha? Isa jaallata. Nuyi isa bira dhufnaa iddoo jireenya isa bira maal godha? Hin godhanna. Eenyu feenu? Abbaanii fi ilmi. Amma gamaa gamas naannoon hin barbaachisu. Dubbiin macaafa qulqulluu ifu. Nu ka keessa taanu abbaa fi ilma keessa. Kanu keessa ta'u abbaa fi ilma. Karaa maalii ka jedhu immoo hin laalla jechuudha. Roomee 8:9 irratti hafuurri Waaqayyo yoo dhuguma isin keessa jiraate isin akka fedha hafuuraatti malee akka fedha fooniitti maal hin gootan? Hin jiraattan. Namni hafuura Kiristoos of keessaa hin qabne kan eenyuuti miti? Kan Kiristoositi miti. Kanaaf hafuura Waaqayyoo hafuura Kiristoos kan jennu hafuura qulqulluu hafuura tokko jechuudha. Isa kana yaadannaa qabadhaa. Okay. Wanti guddaan akkamii Kiristoos nu keessa ta'a akkamiin Kiristoos nu keessa taanaadha. Kan adda bahee beekamu qabu. Yoo kun beekame ariif ifa jechuudha. Ergaa Yohaannis 1:4-13. By the way, akkamii Kiristoos nu keessa taana akkamii Kiristoos nu keessa ta'a jedhu tuqaa haga 5-6 ni kaasuu danda'a. Fakkeenyaaf namni foon koo nyaatu namni dhiiga koo dhuge ana keessa jiraata. Anillee isa keessa maal godha jedha Wangeela boqonnaa 6 irratti. Isa keessa jiraadha jedha. Karaa biraa abboommii isaa yoo beekne. Karaa biraa immoo Kiristoos ilma Waaqayyoo akka ta'e yoo beekne. Karaa biraa immoo jaalala isaa maal yoo goone yoo qabaanne. Yeroo kana hundumayyuu nu isa keessa inni nu keessa akka ta'u kanaan hubanna jechuudha. Garuu tuqaa amma jirruuf irratti xiyyeeffachuu kan barbaade ergaa Yohaannis 1:4-13 irraa maal jedha? Inni hafuura ofii isaatii irraa waan nu kenneef nuyi isa keessa innis nu keessa akka jiru kanaan maal goona jedha? Kanaan hubanna jedha. Okay, gara 21tti sin deebisa. Kanaaf
isaan tokko ataniif yaa abbaa akka atana keessa jirtu anis keessa akka jiru isaanis nu keessa jiraataniif biyyi lafaa akka tan argite abeeko kadhachuu kooti. Kanaaf as keessatti hafuura qulqulluu arganneera moo argan? Arganneera. Sababni isaa wal keessa ta'uu kan dandeenyu maaliidhaan? Hafuuraan. Kanaaf obboleettiin waa'ee hafuuraa beekuu yoo barbaadde jettee koteeshiin isiin kenniteef sirri moo sirrii miti? Sirriidha jechuudha. Gara biraan deeme. Waan kanaaf deebi'uu barbaadde wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 20-23 rogatti maal godhe jettee dubbisi jettee. 17-26 dubbifadhu jettee. 20-23 garuu 20-23 garuu xiyyeeffannaa kenniif addaan jettee. Kanaaf amma 20 irratti illee argineera karaa dubbii isaa. 21 irratti illee argineera. Maaliidhaan? Wal keessa ta'uudhaan. Hafuura ofii isaa irraa waan nu kenneef hafuura argineera. 20 irratti dubbiin isaa hafuura akka ta'e argineera. Karaa hafuura qulqulluudha. 21 irratti immoo wal keessa kan ittiin taanu hafuuraan akka ta'e argineera. 22. Akkuma nuyi tokko taane isaanis tokko haa ta'aniif ulfina isin haa kennite isaanii maal godheera jedha. Ulfina isin haa kennite isaaniif kenneera. Ulfina isaa kana fudhachuun kennaa hafuura qulqulluu fudhachuu wajjin akkamiin wal qabata? Maal jedhe Kiristoos asii yeroo dubbatu? Akkuma nu tokko taane isaanillee tokko haa ta'aniif ulfina isin haa kennite isaanii maal godheera jedha. Kenneera jedha. Okay. Hafuura qulqulluu nuu kennuu jechuun Kiristoos ulfina ofii nuu kennuu jechuudha jedha caafanni raajii. Warroota dubbifachuu barbaadanitti Science of Time Oktooberii 3 namoota qabataniif Science of Time Oktooberii 3 1892 paragraafii arfaffaa akkana jedha gara keeyyata gara dhumaarra. Science of Time Oktooberii 3 1892 paragraafii arfaffaarra. Jesus is seeking to impress upon them the thought that in giving his Holy Spirit, he is giving to them the glory which the Father has given him. Kiristoos yaada kana sammuu isaanii keessa kaa'uu barbaade. Hafuura qulqulluu ofii in giving his Holy Spirit jedha. Hafuura qulqulluu ofii isaanii kennuu isaatiin. Ulfina abbaan isaa kenne isaanii kennuu isaati jedha. Irra deebi'u ammallee jecha kana. Ulfina isaa hafuura qulqulluu ofii isaanii kennuun isaa ulfina abbaan isaaf kenne isaa kennuu isaati jedha. Hin yaadatti yoo ta'e. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 39 irratti. Kiristoos gara ulfinaatti ol hin fudhatamne waan ta'eef hafuura qulqulluun ammayyuu maal hin taane ture jedha. Hin kennamne ture jedha. Kana jechuun hafuura qulqulluu kennamuun isaa ulfina fudhachuu Kiristoosii wajjin wal qabata moo wal hin qabatu? Wal qabata jechuudha. Sababni isaa ulfinatti ol fudhatamuun isaa kennamu hafuura qulqulluu wajjin maal godha? Wal qabata. Kanaaf dursee Kiristoos hafuura qulqulluu kenneera wanti nu jennu wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 28 irratti kanaan duras ulfeessee raawwadhee ulfeessee guddisee amma nan ulfeessa maalan godha? Nan guddisa. Ulfina kennaaf jechuudha. Ulfina irraa gara ulfinaatti geeddaramuu wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Kanaaf ulfina ofii nuu kennuun isaa hafuura qulqulluu ofii nuu kennuu isaati jechuudha. Karaa biraatiin gaafa cuuphame kana ilmi koo inni an jaaladhu jedhee sagaleen waaqarraa yeroo dhufu kitaabni raajii maal jedha? Kitaabni raajii Desire of Age irraa Amaariffaan illee kanaan dura yeroo baay'ee dubbisaa turre. Desire of Age irraa dubbisaa ture. Ulfina abbaatu isarra maal ta'e jedha? Ulfina abbaatu isarra maal ta'e jedha obbolo tokko? Boqonnaa 11ffaa Desire of Age boqonnaa 11ffaa yeroo dubbiftanii mata duree cuuphaa jedhu jalatti jechuudha. Mata duree cuuphaa jedhu jalatti yeroo dubbiftanii yaada akka jedhu jira. Fuula 112 keeyyata 1ffaarraa Ingiliffarraa. Never before have angels relations ከዚህ በፊት መላእክት እንደዚህ ያለ ጸሎት ሰምተው አያውቁም ጀለ ከዳታ ከሲ ማል ጎዳኝ ቤከን ዳጋኒም ቤከን ከዳታ የኙ ከዳታ ክርስቶስ አባ ከዳታ they are eager to bear to their loved commander a message of assurance and comfort dubbi mirkanaa'in saafi jajjabina isaaf kennu isaafi duudhaaf ariifatanii turan ergamoonni but no kana gochuu hin danda'an. The Father himself will answer the petition of his son. Himata ilma isaa abbaan kallattii ofiitiin maal gochuu qaba ture? Deebisuu qaba ture. Amma dubbii glory jettu asin laaluu waan barbaade. Direct from the throne kallattiidhaan teessoo isaa irraa issue the beam of his glory. Ulfina isaa maal godhe? Itti gadhiise. The heavens are opened upon the Savior head, descending a dove-like form of a purest light. Ifa qulqulluu gugeetti fakkeeffamutu irra maal ta'e? Irra buufate.
fit emblem of him, the meek and the lowly one. ትሁትና ራሱን ዝቅ የሚያደርግ የሚያስመስለው ደግሞ የሚወክል ጀት ከነ ዲዛይር ኦፍ ሄጀር አለብን ኢሳፉሩ ቁልቁሉ አችራ ፈደተ የት ክታብ ራጂሞ ማለት ኡልፊና ፈደተ የት ኡልፊነቱ አባ እራከለት ዳንገረ ሳቲ ማለት የት ዱፈ የክብር አባን ካሱ ለማሪፋ ነው ዱብሳ ቱራን ከናንዱ ከናፍ ዲደሚ ተቆረቲ ዲደሚ ለመረቲ ኡልፊነት ናፍከን ኢሳኒፍ ከነገቹን አፉሩ ቁልቁሉ ኮ ኢሳኒፍ ማል ጎደ የቹን ኢሳኒፍ ከነ የቹን ባየ ጋሪ ለኮምስ ዲደሚ ለመራ አፉሩ ቁልቁሉ አከነት ተርገነ ዲደሚ ሰዲ ani sankes atana keessa jiraachuu keetiin isaan raawwatanii tokko ataniif biyyi lafaas akkatin erguu kee akkuma na jaallatte isaan immoo jaallachuu kee maal godhan abeekaniif akkuma na jaallatte isaan jaallachuu kee abeekaniif okay jaalalli kun afuura jedhama macaafa qulqulluu keessatti kitaaba raajii irraa isin dubbisuu barbaadeet. Kitaabni raajii maal jedhaa? Namni obboleessa ofii namni waaqa jaallatu obboleessa ofii illee maal gochuu qaba? Jaallachuu qaba. Namni waaqa nan jaalladha jedhu obboleessa ofii illee akka mataa ofiitti maal gochuu qaba? Jaallachuu danda'u qaba. Jedhee ka'eeti kun immoo hafuura waaqayyooti jedha caaffanni raajii. This is the spirit of God jedha. This is the spirit of God jedha. Caafata raajii irraa isin dubbisa. Caafata raajii irraa maal jedha? Yoo obboleessa keenya jaallanne waaqayyoon illee maal goona? In jaallanna. Testimony volume 4 fuula 223 keessa lammaffaa. Testimony volume 4 fuula 223 keessa lammaffaa akkana jedha. If we love God, yoo waaqa kan jaallannu ta'e with all the heart, onnee guutuudhaan waaqa kan jaallannu ta'e, we must love his children also. Ijoollee isaallee maal gochuu qabna dirqama? Ijoollee isaallee maal gochuu qabna? Jaallachuu qabna. Yoo waaqa garaa guutuudhaan kan jaallannu ta'e ijoollee isaallee jaallachuu qabna. This love is the spirit of God jedha. Jaalalli kun hafuura eenyuti jedha? Hafuura waaqayyooti jedha. Jaalalli kun hafuura waaqayyooti. Kanaaf waanni maalidha? Jaalala. Ilma fuudhuu kun jaalalli agarsiisa. Nullee jaalala kana jaalaluu qabna. Jaalalli kun maal jedhama? Hafuura waaqayyoo jedhama jedha. It is the heavenly adoring that give a true nobility in the dignity to the soul and assimilate our life to that of the master. Jireenya Kiristoosii wajjin jireenya keenya kan wal fakkeessu isa kana jedha. Kanaaf 23 keessatti illee hafuurri waaqayyoo jaalala ittiin na jaallatteen isaan jaalachuu kee. Nama na ajaa'ibu jaalaluma ilma isaa jaallatee maal nu godhe obboloota koo nu jaallate. Jaalala ilma isaa jaallatee nu jaallate. Sababni isaa ilmi isaa nu keessa yoo maal ta'e jechuudha yoo jiraate. Kanaaf abbaan jaalala ilma isaa jaallatee nu jaallachuuf ilmi isaa nu keessa jiraachuu qaba. Waaw. Lakkoofsa 24. Yaa abbaa. Isaan ati anaaf kennite kun iddoon ofii jiraatu haa jiraataniif. Ulfina ati biyyi lafaa utuu hin uumamin. Ulfina isa ati biyyi lafaa maa utumaan hin ta'in utuu hin uumamin. Ulfina asi utuu biyyi lafaa hin uumamin. Yaada baay'ee keessa kootu qaba waan ta'eef dubbichi. Yaa abbaa isaan ati anaaf kennite kun iddoo ofii jiraadhu haa jiraataniif. Ulfina isa ati biyyi lafaa utuu hin uumamin waan na jaallatteef naaf laatte arganiif nan fedha jedhee. Waaw. Kana jechuun maalummaa isaa waaqummaa isaa ulfina isa eenyu wajji wal isa qixxeessu. Abbaa isaa wajji wal isa qixxeessu kan inni waan itti qabatanii afanitti maal hin goone jedha. Hin lakkoofne. Filippisuus boqonnaa meeqa? 2 lakkoofsa meeqa? 6 akkana jedha. Inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiru ulfina waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu waan qabatanii tafanitti maal hin goone jedha. Hin lakkoofne. Inni ulfina sana maal godhee jedha? Gadhiisee akka waan tokkotti hin gallee maal godhe? Of godhe. Kanaaf lakkoofsa 24 maal jedhaa? Yaa abbaa isaan ati anaaf kennite kun iddoo ofii jiraadhu haa jiraataniif.
ulfina isa ati biyyi lafaa utuu hin uumamini waan na jaallatteef anaaf laatte haa arganiif jedhe. Kanaaf biyyi lafaa utuu hin uumaminis utuu uumamni lafarratti hin uumaminis ulfina ilma Kiristoosiif ka kenne eenyudha jechuudha. Eenyutu kenneef jechuudha. Abbaa. Kanaaf maddi waa hundumaa kan Kiristoos eenyuun irraa jechuudha. Abbaa. Kanaaf Kiristoosiif aniif abbaan tokko kan jedhe Kiristoos maal jedhe jechuudha. Konfidensalii dhugaan jedhe jechuudha. Kanaaf nullee Kiristoosiif abbaan tokko wanti jennuufi kanaaf. Otoo qaama garaagaraa waan walitti hin buune ta'anii tokko jechuun isaa hin danda'amaa? Hin danda'amu waan garaagaraati waan ta'eef. Garaagara isaa. Garuu tokko wanti jedhamee kallattiidhaan Kiristoos waa hundumaa abbaarraa maal waan godheef? Waan argateef. Boqonnaa 5:26 irraa maal jedha? Abbaan ofii isaatii burqaa jireenyaa akka ta'e. Wangeela Yohaannis jechuudha. Inni illee burqaa jireenyaa akka ta'u maal godheeraaf jedha? Kenneeraaf jedha. Dubbiidhuma abbaan ilma keessa jira. Kallattiidhaan Kiristoos dhugama ilma waaqaati jechuudha kararraa. Dhugama ilma waaqaati. Kanaaf maal jedhaniin namoonni markaba keessa jiran Kiristoos isa gadhee jedha. Ati dhuguma ilma eenyuti jedhaniin? Ati dhuguma ilma waaqayyooti jedhanii maal godhanii jedha? Sagadaniif jedha. Namicha jaamaa ture saniin Kiristoos maal jedheen? Ilma waaqayyootti maal gootaa jedheen? Amantaa jedheen. Eeyyeena namana jedheen. Eenyu naan jettu jenna ati qulqulluu ilma waaqa jiraataa jedhan. Kanaaf Kiristoos dhugama ilma waaqaati. Kanaaf wanti inni qabu hundinuu ka eenyurraa maddeedha jechuudha. Abbaa irraa maddeedha. Kanaaf Kiristoos karaa dhugaan jireenya anaanal eenyullee gara abbaatti dhaquu hin danda'u wanti inni jedhe. Haa arganiif jedha. Haa arganiif. Ulfina hadha inni nuu kenneen ulfina udu ardiif samiin hin uumamin abbaa biraatti Kiristoos qabullee argineef hin jenne jechuudha. Baay'ee kitaabni hafuura akkana jedha. Gaafni aarsaan Kiristoos nuuf kafalame 100% nuuf galu jedha. Hadhallee cilaanchilii isaa nuuf galeera. Desire of Age namoonni dubbifachuu barbaadan jecha amma jedhaa kana fuula 49 fi 49 kun afaan Oromoo irratti boqonnaa arfaffaa. Boqonnaa arfaffaa irraa argachuu dandeettanii. Okay. Iddoo asirratti illee riskii du'aa akka inni qabatee dhufedha. Fuula 131 irratti illee hin jira. Fuula 131 kun keeyyata 13 irra hin jira. Iddoon ani kallattiidhaan garuu dubbisuu barbaadu keeyyata fuula 131 namoota qabataniif fuula 131 keeyyata lammaffaa irratti akkana jedha. Never can the cost of our redemption be realized until the redeemed shall stand with a redeemer before the throne of God. Hamma warri fayyan namni fayye warra fayya wajjin teessoo waaqayyoo fuuldura dhaabatutti gatii anaafisniif kafalame guutuun guututti findhee maal gochuu hin dandeenyu jedha. Hubachuu hin dandeenyu. Gaafa lafa Kiristoos dhiisee dhufe dhaqnee dhaaban akka gaafataniiti akkana jedha. Then as a glory of the eternal home burst upon our raptured saints, we shall remember that Jesus left all this for us. Akkuma ulfinni guutuun samii sun guutuun guututti nurraa calaqqiseen Kiristoos nuuf jedhee kana dhiisee dhufe jenna jira. Kana qofa miti kan wajaabsiisu. Kana dhiisee dhufu qosaa qofa miti kan wajaabsiisu. That he not only became an exile from heavenly court, but for us took a risk of failure in the eternal loss. Kana qofa miti kan wajaabsiisu jedha. Nuuf jedhee carraa bara baraan abbaatti gargar ba'u fudhatee dhufe jedha. The risk of failure in the eternal loss. Ila inni achi dhufuu duuntaane abbaatti bara baraan gargar ba'uu fi carraa baduu filatee dhufuu isaatiin yoo kun nu gale jedha. Gonfoo keenya lafa keenne hundumti keenyayyuu sagalee guddaadha wal qabannee siif malaa jenna jedha. Siif malaa. Qalamteetta waan ta'eef ulfinni aangoon ol jedhuun siif malaa jennee isaaf saganna jedha. Lukasaa jalatti gadi ganna jedha. Waan nuuf kafalame jaalala dhugaatu nuuf kafalame. Jaalala diraamaati miti obboloota koo. Har'a hubannaa waa'ee waaqummaa addunyaan nu barsiisuuf yaaltu keessatti diraamaadha wanti hundinuu. Diraamaadha. Sababni isaa waan gargar hin baane waan ta'eef. Adaa Kiristoos carraa baduu filatee dhufe. Carraa abbaatti gargar ba'ee maal ta'u? Baduu filatee dhufe. Yaa abbaa koo qajeelaa jedhe 25 irratti. Yaa abbaa koo qajeelaa. Biyyi lafaa kun si hin beeku.
An garuu maal godha? An garuu maal godha jedhee si beeka. Isaan kun immoo ati akka na ergite maal godhaniiru? Beekaniiru. Kana jechuun anastis maal godhaniiru jechuudha. Beekaniiru jechuudha. Biyyi lafaa si hin beeku. An garuu si beeka. Isaan immoo akka ati na ergite maal godhaniiru? Beekaniiru. Kanaaf isaan eenyuuf eenyuun illee beekaniiru jechuudha. Anas beekaniiru, sillee maal godhaniiru? Beekaniiru jedha. Wangeelii Yohaannis 17 irraa maal jennee dubbifna? Kun jireenya bara baraati. This is a life eternal. That kun jireenya bara baraati. Waaqayyo tokko jasa dhugaa. Isa ergite gooftaa Kiristoos hin beekuun maalidha jedhe? Jireenya bara baraati. Kanaaf Kiristoosiin akka ati ergite beekaniiru, asis beekaniiru jedheen. 26. Maqaan kee isaan biratti akka beekamu maal godheera? Godheera. Gubbaarratti anas beekaniiru jedhaan. Asirratti immoo asillee isaan biratti akka beekamtu maal godheera? Godheera. Jaalallee ati ittiin na jaallatte isaan keessa akka jiraatuuf. Anis isaan keessa akka jiraadhuuf ammas akka beekamu maal godha? Nan godha. Waan itti dhaabatee miti jechuudha. Ammallee nan godha jedhaara Kiristoos. Ammas nan godha jedhaara. Kanaaf obboloota koo dhugaan dhugaadhaa, sobni sobaa, dhugaadhaan sobamu waachuu akka dandeenyu Waaqayyo kan nageenya nuuf haa eebbisu.